Akkam jirtan kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kan isinitti mu'ane jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan faashistii Abiyyi Ahmad da'oo godhatuun fiinxaleeyyiin Amaaraa ilmaan Oromoo Walloo irratti gocha sanyii duguuggaa raawwachaa jirti. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo Walloo irratti mootummaan faashistii Abiyyi Ahmed da'oo godhatuun fiinxaleeyyiin Amaaraa gocha sanyii duguuggaa irratti raawwachiisaa jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan faashistii Abiyyi Ahmed ilmaan Oromoo Walloo kaan ajjeesee kaan yoo hidhu, fiinxaleeyyiin Amaaraa immoo waraana mootummaa gabroonfataa kana da'oo godhatuun ilmaan Oromoo Walloo irratti gocha sanyii duguuggaa raawwachaa jiru. Guyyaa dheengaddaa jechuunis muddee 11 bara 2021 liyyuu haayiliin Amaaraa ilmaan Oromoo Walloo nama 4 ajjeesee bira darbuu maddeen himani. Namoota ajjeefaman keessaa namni 2 obboleeyyan akka ta'e maddi keenya kun itti dabaluun ibsee jira. Namoonni ajjeefaman kun kan ammaaf maqaan nu gahe isaan armaan gadii kana: 1 Mahamudaa Alii Hoosaa, 2 Muusaa Alii Hoosaa, 3 Ahmad Ubbii, 4 Shaambal Muhee namoota jedhamanidha. Namoonni kun kan ajjeefaman magaalaa Haxaayyee yookaan Makkanna ganda Suudaan Safar keessatti ta'uu nuuf hime maddi keenya kun. Akka namni bilbilaan dubbifne kun jedhutti magaalaa tana keessatti haala akkaan ulfaatatu deemaa jira jechuun dubbata. Odeeffannoo dabalataatiin godinuma kana keessatti namoonni 2 aanaa Jillee Dummuugaa keessatti akka malee uummata rakkisaa jiru. Aanaa Jillee Dummuugaa keessatti namootni 2 kan gaheen isaanii tokko kantiibaa magaalaa Sanbatee yoo ta'u, tokko poolisii akka tahetu dubbatama. Namoota kana lamaan hawaasni aanaa Jillee Dummuugaa kee jiraatan irra deddeebiin himataa jiru. Badin jarri isin irratti dalage maali jennee yoo gaafannu, makalaakaa qabatanii hulaa namaa irra deemanii meeshaa namaa fuudhuu, namas qabanii hidhatti guuruu, jecha fofokkataa qotee bulaa keenya xiqqaa hanga guddaa safuu hawaasichaa osoo hin eegganne gocha gadhee raawwataa jiru jedhu. Kantiibaa magaalattis namoota isaanitti dhiyaatan of jalatti ijaaree nama basaasuu fi maatii namoota qe'ee isaanii gadi lakkisanii bahan maaliif baqatu, isaan shanee fi juntaadha osoo nama qulqulluu tahanii hin baqatan jechuun maatii jara kanaa akka malee dararsiisaa akka jiru jiraattonni aanaa Jillee Dummuugaa tokko madda nageenyatti himanii jiru. Guyyaa 2 duraas manguddoo aanichaa walga'ii amanii ijoollee keessan mukatti galtee jirtu nagaan akka manatti galanii jiraatan jechuun walgahii irratti yoo dubbatan, kana raawwatuu dinnaan lola lafaanis xiyyaaranis itti bannee lafarraa isaan fixna, booda mootummatu ilmaan keenya fixa jettanii akka nun komanne jechuun dorsisaa oolani. Kun osoo akka kanaan jiru guyyaa kaleessaa makalaakayaan qotee bulaan keenya meeshaa isaanii akka seera itti baafatan ajaja dabarsee waan jiruuf meeshaa keessan eeyyama itti baafadhaa, warri meeshaa qabdan yeroo sakatta'amu akka isin irraa hin fuudhamne jechuun uummata sobanii malaan akka uummata magaalaa cirratti sanitti irraa fuudhufi. Ajaja kana keessas warri qawwee guddaa qabdanis gara qawwee xiqqaatti isiniif jijjiirraa hin sodaatinaa, qabadhaa kottaa jechuun uummatatti dubbatani. Karaa tokkoon uummata dararaa, karaa kaaniin meeshaa eeyyama itti baafadhaa jechuun kun waan hin fakkaanne jechuun hawaasi akka diddaa agarsiisaa jiran maddeen keenya kana irraa baruun danda'amee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Keeniyaa dippiloomaatota fi qaamolee mootummaa garasitti baqatan keessummeessuuf qophii gochuu beeksise. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Ministeerri Haajaa Alaa Keeniyaa dippiloomaatota fi qaamolee mootummaa garasanitti baqatan keessummeessuuf qophii gochuu beeksise. Qaamoleen nageenyaa tika garreen waraanaa fi dippiloomaatonni biyya biroo irraa gara biyya isaaniitti kan baqataniif bakka quubsamaa fi haala mijeessu isaaniif ministeerri Haajaa Alaa Keeniyaa akka armaan gadiitti ibsa baasuun beeksiseera. Ministeerri Haajaa Alaa Riippaabilik Keeniyaa waayillan dippiloomaatota isaa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dhaabbilee idil addunyaa fi naannoo kan Naayiroobii keessatti argamaniif odeeffannoowwan akka armaan gadiitti jiran kabajaan beeksisuu fi dhiyeessuu barbaada. Sababa taateen jijjiirama naannichaa keessatti ta'aa jiruuf miseensonni garee waraanaa fi tika biyyoota biroo irraa gara Keeniyaa yookaan karaa Keeniyaatiin gara biyyoota birootti yeroo socho'an yookaan bobba'anii bobba'uu danda'an uumamuu mala. Kanaafuu ministeerri Haajaa Alaa sochiiwwan akkanaa yookaan deebi'anii bobba'uu akka hayyamu beeksisuu barbaada.
Gama kaaniin mootummaan qaamota kana erguu dhaabbilee idil addunyaa fi naannoo gareewwan kanatti dabarsuudhaaf kaayyoo isaaniitti karaa miidiyaalee hojii beekamoo ta'een nu beeksisuu qaba jedha. Ministerichi dabalataanis namoonni gara biraatti dabarfamanii fi deebi'anii bobbaafaman mul'istuu eenyummaa isaanii dabalatee ibsa bal'aa dhiyeessuu qaba. Akkasumas namoota Keeniyaa dhufan kan guyyaa 14 keessatti hojjettoonni galmeessanii bakka qubsama isaanii idilawaa gochuu qabu. Kanneen miseensota waraanaa fi tika nageenyaa ta'an meeshaalee waraanaa fi qunnamtii kanneen baatan addatti ammoo kanneen meeshaa waraanaa gosa kamuu qabatan osoo asin gahin dursanii maaliif akka bobba'an yookaan bakka irraa bakkatti socho'aa jiran waraqaa qulqullina dhiyeeffachuu fi beeksisuudhaan dursa irratti walii galteen taasifamuu qaba. Yookaan ragaalee imaltoota sirrii qabaachuunis isaan irraa eegama. Ergamtoonni dippiloomaasii akka ministeerri Haajji Alaa sochii biyyattii keessaa to'achuu danda'uuf hojjettoonni dippiloomaasii biyyoota naannoo isaanii irraa ka'anii achi gahan ministeerri Haajji Alaa beeksisuu qaba. Carraa kanatti fayyadamuun ministeerri Haajji Alaa Riippaabilik Keeniyaa waayillaan dippiloomaasii isaa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbilee idil addunyaa fi naannoo xiyyeeffannoo olaanaa gochuu isaa mirkaneessuuf beekamtii isaanii akka haaromsatanii fedha. Waldaan gaazexeessitoota naannoo Somaalee miseensota isaa hojjettoota TV nabartaan 4,80,000 wabii liqeeffachuun qabsiise mana hidhaatii gadhiisisuu ibse. Bal'ina oduu kanaa Seeddawwee waan qindeeffate qaba. Waldaan gaazexeessitoota naannoo Somaalee miseensota isaa hojjettoota TV nabartaan 4,80,000 wabiif liqeeffachuun qabsiisee mana hidhaatti gadhiisuu ibse. Gaazexeessitoonni 4 TV nabar kan afaan Somaaleetiin magaalaa Jigjigaatti dhaggeeffattoota bira gahaa ture keessaa hojjetan torbanootaan dura mootummaan to'atamanii ture. Waldichi maallaqa wabii qabsiisuu miseensota gadhiisuuf isaa barbaachisu 80,000 abbootii qabeenya magaalattii irraa liqeeffachuun jimaata darbe akka gadhiifaman gochuu BBC'tti himeera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa 1 bara 2014 ture. Gaazexeessitoonni Ibrahim Hussein, Salmaan Mukhtar, Muhammad Qaasimii fi Hirsoo Muhammad jedhaman to'annoo jala oolfamanii kan turan. Akka lakkoofsa Itoophiyaa 3 bara 2014 mana murtiitti dhiyaatanii kan turan gaazexeessitoonni kunneen guyyaa dabalataa 10 poolisiin qorannoof gaafatee hayyamamuun hidhaarra turan. Jidduutti osoo guyyoota 10 jedhame san hin guutin dura guyyoota 4 booda poolisiin mana murtiitti dhiyeessuullee galmeessanii waan hin dhiyaanneef dhimmi isaanii osoo hin ilaalamin hafuu dhimmi isaaniitti dhiyeenyaan kan hordofaa ture miseensi waldichaa Abduqaadir Sheekh Hasan dubbateera. Itti aansuun wiixata 27 hanga roobiitti walitti fufiinsaan mana murtiitti dhiyaachuun abbaan alangaa dhaddachaaf himannaa dhiyeessuuf Abdurrazaaq ni dubbata. Guyyaa roobii gaazexeessitoonni mirga wabii gaafachuuf abbaa alangaas yoo wabiin bahan mormii akka hin qabne dhaddachatti waan himeef akka gadhiifaman murtaa'uu hima. Waldaan gaazexeessitoota naannichaa jarreen kanneeniif abukaatoo dhabuu dabalatee dhimma isaaniitti dhiyeenyaan hordofaa tures wabii 20,000 tokkoon isaaniif gaafatamee namoota dhuunfaarraa liqeeffachuun kaffaluu gaazexeessitoonni kunneen jimaata hidhaa bahuu pirezidaantichaa waldichi Ayyaan Shukrii Usmaan BBC'tti himan. Mindeessaan baasiiwwan gaazexeessitoota waliin walqabatee jiru baasuu osoo qabaatu isin attamiin abukaatoo fi wabiidhaaf kaffaluuf dandeessu gaaffiin jedhu Ayyaaniif dhiyaatee ture. Nuti akka waldaa gaazexeessitoota naannoo Somaaleetti gaazexeessaan kamiyyuu itti gaafatamummaa isaa akka bahuuf mirga isaa eegsisuuf dirqama qabna. Kanaaf filannee kan goone osoo hin taane dirqama keenya bahaa jirra jechuu dubbatan Ayyaan. Dandeettii qabaachuu baannullee waldaa seera qabeessaa fi cimaa waan taaneef maallaqa wabiif nu barbaachisu liqaan argachuun miseensota keenya gadhiisisuu dandeenyeerra. Dhiyeenyattis miseensonni akka walitti buusan gochuu galii walitti qabnaa jedhan Ayyaan. Hojii gaggeessituu TV nabar duraanii fi abbaa qabeenyaa buufatichaa ta'uun kan himamu abbaan ministeerri duraanii dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota adde Filsaan Abdullaahi obbo Abdullaahi biratti irratti deddeebiin bilbiluullee argachuu hin dandeenye. Obbo Abdullaahi fi gaazexeessitoota arfan kanneen hidhaaf kan saaxile qabiyyee buufatichaan dabarfame jedhamuun isaanii ni yaadatama. Obbo Abdullaahiin guyyaa tokko booda gadhiifamuu isaanii karaa toora miidiyaa hawaasaan beeksisanii ture. Waldaan gaazexeessitoota naannichaa hidhamuun gaazexeessitoonni kunneen hordofee tarkaanfichi babal'achuu miidiyaa fooyya'aa jiraachuu qucaarsa. Mootummaan bilisummaa miidiyaalee saba himaa yoo kabaju kanneen hidhaman yaa gadhiifaman akkasumas buufatichi gara hojii isaatti adeebi'u jechuun gaafatee ture. Duree waldichaa Ayyaan irraa deebiin mootummaa mirga gaazexeessitootaaf akka kabaju waldaaleen gaazexeessitoota Itoophiyaa guutuutti argaman ammoo gahee isaanii akka bahaniif gaafataniiru.
Miseensota gadaa Mijillee Dullachaa 25 ukkaanfamanii achi buuteen dhabamee ture keessa tokko ammas ajjeefamuun barame. Bal'ina oduu kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Miseensota gadaa Mijillee Dullachaa 25 ukkaanfamanii achi buuteen dhabamee ture keessaa tokko ajjeefame. Abbootii gadaa Kaarrayyuu 14 ajjeefamuun 25 ammoo achi buuteen dhabame keessa amma namni tokko ajjeefamuun reeffi isaa Fantaallee geeffame sirni awwaalcha isaa geggeeffameera. Miseensota gadaa Mijillee Dullachaa 25 achi buuteen dhabame keessa Jiloo Boroyyuu Hawaas reebicha mana hidhaa Mojoo keessatti irratti raawwate lubbuun isaa darbee jira. Waraanni PP reebicha ulfaataa irratti raawwatuun akka yaala hin argannes dhorkuun muddee 11 bara 2020 takka mana hidhaa Mojoo keessatti lubbuun isaa darbee jira. Guyyama kana reeffi isaa gara bakka dhaloota isaa Fantaallee geeffamuun sirni awwaalcha isaa raawwateera. Abbootiin gadaa ukkaanfamanii achi buuteen dhabame kun gariin magaalaa Hoolotaa, gariin Bosootii fi kaanis Mojootti hidhamuun akka malee dararamaa jiraachuunis barameera. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.